akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun isinitti himaa oduu waliin anuma sabaa aanaa artummaa fursee ganda rogicha jedhamu keessaa namni lama mootummaa PPtiin qabamuu jiraattonni madda nageenyatti himan. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa artummaa fursee keessaa namoonni qabaman lamaan kun maqaan isaanii Hasan Abdallee Sheekh Hasan kan jedhamanidha. Sana duraas namni Hussein Sheekh Ahmad jedhamus qabamuu isiniif gabaasuun keenyas ni yaadatama. Namoonni kun sadan artummaa irraa yoo qabaman hanga ammaa eessatti akka hidhamanii jiran hin beekamne jedhu maddi keenya kun. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 26 2021 obbo Siraaj nama jedhamu shanee deeggarta jedhanii sababa oromummaa isaaf quuqamuuf qofa humni waraanaa abbaa irree Abiyyiitiin bobbaafaman mana jireenyaa isaa keessaa qabanii hidhuu maatiin isaanii sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti himanii jiru. Ministeera itti aanaa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnon Itoophiyaan yaalii dhimma keessoo biyyattii keessa galuuf taasifamu kamuu kan hin fudhanne ta'uu dubbatan. Yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 76ffaa Niiwuyoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti haasaa kan taasisan obbo Dammaqeen mootummaan isaanii gama deeggarsa namoomaa ilaallatuun murtee hin daangeffamne kan qabu ta'uu himuun garuu ammoo gidduu galmaata kamuu kan hin fudhanne ta'uu dubbatan. Sochiilee deeggartoonni gargaarsa dhiyeessanii fi kanneen bilisaa walabaa fi duudhaalee namoomatiif abbooman taasisaniif mootummaan deeggarsa barbaachisu hunda kan raawwatu ta'uu ibsan. Kanaan alatti garuu sababi kamiinuu yaaliin dhimma keessoo keenya keessa galuu taasifamu fudhatama hin qabaatus jedhan. Kana malees haasaa kanaan dhimmoota waqtaawaa Itoophiyaa ilaallatan adda addaa irratti ejjennoo mootummaa isaanii ibsanii jiru. Dhiyeessii deeggarsa namoomaa Ministeerri muummee itti aanaa Dammaqee Mokonnon waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamu ilaalchisee bal'inaan kan dubbatan yoo ta'u, kanaan walqabatees irra deddeebiin ka'aa kan jiru dhimma dhiyeessii deeggarsa namoomaas kaasanii jiru. Wayita mootummaan isaanii deeggarsa namoomaa barbaachisu guutuuf yaalii taasisaa jirutti gareen balleessaa karoora rakkina deeggarsa namoomaa hojii irra oolchuusaatiin alatti duulli olola hammeenyaan guutame nurratti banameera jechuun himatanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa isaan gammaatti daawwattanidha. Oduun biyya alaa akka ta'an odeeffannoo maddeen alaa irraa arganneen Suudaan waraana Itoophiyaa qolachuu himte. Suudaan yaalii waraanni Itoophiyaa daangaa ishee keessa deebisee qabachuuf taasisee ture qolachuu himte. Dureen waraana Suudaan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaan kunis yaalii fonqolcha mootummaa torban darbeetiin booda attamiin waraanni biyyattii eegaa akka jiru kan mul'isuudha jedhan. Ibsa kana keessattis taateen kun aanaa Ummu Baraakit jedhamu keessatti mudachuutu eerame. Paartiin mormituu biyyattii filannoo Jarman injifate. Paartiin Jarmanii Sooshaal Dimokiraat SPD paartii hooggantuu Aanjeelaa Maarkel filannoo federaalaa irratti injifachuu isaa bu'aan filannoo jalqabaa mul'ise. Paartiin SPD sagalee 25.7% yommuu argatu, paartiin amma biyya bulchaa jiru CDU yookaan CSU ammoo sagalee 24.1% argate. Paartiin The Greens ammoo seenaa isaa keessatti qabxii isa guddaa argatanii sagalee 14.8% argachuun sadaffaa ta'aniiru. Mootummaa haaraa uumuuf bulchiinsi waliinii ni uumama. Egaa hordoftoota keenya oduun biyya keessaa fi alaa qabannee dhufne kana fakkaata. Oduu kan isinitti himaa ture ana Aliyyi Oromootii fi Umar Sabaatii gama teeknikaatii Muhee Callaanu faana ture. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.